yakki gufuu misoomaa fi nageenyaati. Waliin jireenya hawaasummaa jidduutti yakkitti yaadames haa ta'u dogongoraan raawwatamuu danda'a. Haa ta'u garuu namoonni yakka raawwatan seeratti dhiyaatanii adabbii isaaniif malu akka argatanii fi olaantummaan seeraa akka kabajamuuf gaheen qaamolee haqaa olaanaadha. Qophii kanaan bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti yakka ajjeechaa gareedhaan nama dhuunfaa irratti raawwatamee fi murtii seeraa argate isin biraan geenya. Qajeelchi poolisii kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo ergama dhaabbateef jechuunis olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya mirkaneessuuf kutannoo cimaadhaan galmaan ga'aa jira. Onkoloolessa gaafa 18/2016 yakka ajjeechaa namoota hin beekamneen raawwatameera kan jedhu eeruun poolisii kutaa magaalaa Malkaa Noonnootiif dhiyaate. Namni du'aan kun Buruuk Mulaatu jedhama. Buruuk kun maatii nama hedduu keessatti dhalatee guddateedha. Mucaan kun qabeenya uumaa waan hin qabnee fi haati Buruuk kun Teenash Bantii namni jedhamtu mucaa isheetiif konkolaataa Isuuzii maatumaan bitanii waa hojjetee akka of gargaaru deeggarsa godhaniif jechuudha. Kana qabateetu mucaan miidhamaan yookaan du'aan kun qabeenya kana qabatee maal hojjetaa Isuuzii kana qabeenya mana wantoota adda addaa fe'umsa fa'aa gaggeessaa ture jechuudha. Yeroo ilaalan bilbilisaa cufaadha. Sana booda gaafa tokko sadi eeruun biratti dhiyeeffatan jechuudha. Eeruu gaafa tokko sadi irratti hundoofneetu namni kun gaafa kana eessa ture eenyu wajjin walii bilbilee kan jedhu qorannaa teeknikii fi taaktikii adda addaatti fayyadamne jechuudha. Yeroo laallu miidhamaan kun konkolaataa kana gaafa 11/3/2016 kana konkolaataan kun naannoo Tigraayitti argamuusaa eeruu wayinu qaqqabe jechuudha. Namni kun beera eenyu wajjin walii bilbil ATM akkamitti fayyadan erga du'e boodallee ATM isa fakkeessanii akka baasan irra geenye jechuudha. Eenyu akkamitti baasan kan jedhu qorannaa keenyaan itti fufne jechuudha. Erga itti deemne booda miidhamaan kun eenyutu isa ajjeesuu danda'a akkamitti eessatti du'e yoo deellee reenfi isaa eessatti argamu reenfan arganne waan ta'eef qorannaa cimaa edda gaggeessine booda hawaasa mariisisne abbootii alangaa wajjin hawaasa naannoo wajjin qorannaa keenya bal'inaan itti fufne jechuudha. Yakka raawwatame kana eenyutu raawwate eenyu irratti raawwatame kan jedhu bira ga'uuf gareen qorannaa yakkaa hundeeffamee ture dhimma kana bira ga'uuf kutannoo cimaadhaan hojii keessa galee. Eeruu nu kenname irraa ka'uudhaan qorannoo keenya garee qorannoo dhaabne barbaacha yookaanis qorannoo taaktikii fi teeknikii kan ijaarame jalqabne jechaadha. Nama kana argachuudhaaf malawwan garaagaraa dhoofne du'aan kun maallaqa baafachuus isaa hin oolu waan ta'eef jidduu kanatti guyyaan inni maallaqa baafate guyyaa kami waan jedhu qulqulleeffachuu eegallee gaafa guyyaa 22/2/16 naannoo Amaaraa baankii daldala Itoophiyaa damee Feesoo jedhamu qarshii 4,000 baafachuusaa irra ga'e. Kanaaf du'aan kun naannoo kanatti hin argamnee fi sababa hin beekamneen kan fagaate ta'uu erga qulqulleeffannee booda ammas qorannoo keenyaan konkolaataan lakkoo gabatee armaan olitti tuqame kun naannoo Tigraay waajjira poolisii Muunee jedhamutti kan qabame ta'uu odeeffannoo arganne bifa kamiin achi dhaqe waan jedhus erga qulqulleeffannee booda waajjirri poolisii sana lakkoofsa bilbilaa kana dura du'aan yeroo daldaltoota fe'eetoo deemu achirraa argatanii isaanitti bilbilanii isaan irraa odeeffannoo fudhanne shakkamaan amma Sobboqaa Dabalee kan jedhamu kun maqaa du'aa nuu kennee xaafii nuu fe'ee bilbila isaatis immoo bilbila nuu kennee jedhee nuu kaase booda sana booda qorannoo taasifameen gaafa guyyaa 23/3/2016 guyyaa keessa sa'a 6tti ofii isaatii fedhii isaatii yakka kana kan raawwate ta'uu nutti hime. Himatamaan Sobboqaa Dabalee jedhamu hiriyoota isaa yeroof hin qabamne waliin ta'uun faayidaan malle argachuuf yaadanii miidhamaa dhuunfaa Buruuk Mulaatu jedhamu meeshaa manaa nuufeeta jedhanii gowwoomsuun bosona keessa erga geessanii booda
yakka ajjeechaa irratti raawwataniiru. Akka qorattoota yakkaarraa odeeffannetti. Midhaan nuufeetee iddoo kanarratti jedhanii gowwoomsuun gara sana geessanii bosona keessatti immoo ajjeechaa raawwatanii isa bineensaaf erga saaxilanii konkolaataa sana fudhatame naannoo gara Tigraayitti kan deemamee konkolaataan sunis naannaa sana socho'aa bifa adda addaan isa qoratanii meeshaan ajjeesuu tarkaanfii qorannaa cimaa gaggeessuudhaan akka inni dhimma kanas baasu taasifamee itti deemame. Iddoo yakka itti raawwate kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Beeroo iddoo addaa Shaaqaa Duuma bakka jedhamutti bosona kana keessatti raawwachuu nu hime. Erga nu hime booda gaafa guyyaa 23/3/2016 iddoo yakkaa sana dhaqnee iddoo yakkichaa baay'ee bosona keessa fi hammaataa kan ta'ee fi bakka sanitti gareen teeknikiin waliin deeme dhiiga sassaabee dhiigni suni gara qorannaa teeknikiitiif ergame naamunaan isaa fi kan firaasaa irratti fudhatamee yeroo bu'aan isaa nu deebi'uttis immoo kan fira du'aa sanii wajjin kan wal fakkaatuu fi ragummaa keenya kan nu cimse ta'uusaati. Gareen qorannaa yakka hundaa'es yakka dhoksaan raawwatame kana qoratanii baasuu fi seeratti dhiyeessuuf kutannoo fi xiiqiidhaan hordofaa turaniiru. Deeggarsa iddoo adda addaa naannolee ollaa wajjin akka dhimmi kun dhiyaatu xiyyeeffannoo akka argatu federaal poolis mataan isaa as keessatti qooda guddaa qaba. Ragaa amma funaannee jirnu kana dafee akka deebii nu argate galmeen keenya cimsu keessatti illee gahee olaanaa qaba jechuudha. Sadarkaa komishinii fi federaal poolis kutaan magaalaa mataan isaa jiru xiiqii guddaatiin jechuudha. Xiiqii guddaatiin dhugaan dhokate kun akka inni bahu taasisuu keessatti baay'ee kan nama gammachiisu galmi isaas immoo sadarkaa kanatti akka inni argamu taasise. Tokkoffaa xiiqeef kutannoon jiru baay'ee karaa namatti tolu hordoffii cimaatiin lammaffaa qindoominni asitti jiru mataansaa dhugaan kun maatiin illee deebii baay'ee karaa adda addaan nu harkaa baasuuf wanti yaallan jiru sana immoo amma dhumaatti mana murtii samansiisanii tursiisuudhaan abbaan alangaa manni murtii mataansaa sana qabsiifnee eekamaa kana baasuuf yaalii guddaa ta'e karaa hubachiifamee itti deemamee bu'aan kun akka argamu taasisee jira jechuudha. Himatamtoonni yakka ajjeechaa kana erga raawwatanii booda himatamaan Sobbooqaa Dabalee jedhamu konkolaataa kana fudhatee gara naannoo Tigraay aanaa Mahoonii jedhamutti gatee dhokachuusaaf eeruu hawaasaarraa argateen seeratti dhiyeesseera. Himatamaan kun gaafa guyyaa 22 bara 2016 galgala naannoo sa'aatii 3 naannoo sa'a galgala keessaa tilmaamaan sa'aatii 1 yeroo ta'u kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Beeroo iddoo Shaaqaa Duuba bakka hin beekamutti miidhamaa dhuunfaa kan Biruuk jedhamu fudhataniitu konkolaataa kana qabatanii deeman. Innaa deeman iddoon isaa bosonaan kan marfame qilee hedduu kan qabu achi geessanii dhaabeedhaniin shugguxii baafateetu himatamaan Sobbooqaan kun qaaruu isaa irratti rukutee innaa qileetti buusu konkolaataa kana qaamni biraa immoo konkolaataa kana duubatti biyaasifatee konkolaataa kana awutomaatikaalii fudhatanii naannoo kaaba shawaa deemanii geeshoo fe'aniitu Maqalee galuu isaanii jecha isaa 27 poolisii biratti 35 immoo mana murtiitti kan amanee ta'uu isaati jechuudha. Yakki haala kanaan raawwatame namootas hedduu rifachiisee akka turee fi dhimmi kun eeruurraa kaasee hanga murtee argatutti tumsi hawaasaa olaanaa akka ture dubbatu qorattoonni yakkaa. Maatis ta'ee jiraattota naannoo yemmuu sanatti baay'eetti dhaga'ame yakka kana akka ba'uurree tattaaffiin hawaasni naannoo sanaa gochaa ture adda jechaadha. Bakkee sanarree agarsiisuudhaan waan jirurree ragaa teeknikiitiif waafnuu ta'an akka lafee dhiigarree maalirree akkuma poolisii ta'anii toon wajjin barbaachuu miira keessa kan galan ta'uu isaati jechaadha. Kanaaf deeggarsi hawaasatti fi qooda fudhattoota guddaa kan qabu ta'uu isaati sanatti kan kaasuu barbaada. Aanaa Beeroo irraa ka'ee aanaa kutaa magaalaa Burrayyuu keessa aanaa Gafarsaa Burrayyuu bakka bosona Lolee jedhamu keessatti yeroo dhiyaateenis caakkaa keessatti humtuu karaan jirreen sana sochii guddaa gaggeessuudhaan ragaa teeknikaa keessumaa waan barumsa guddaa namaa ta'u ragaa naannoon heeruudhum sanarra waan duwwaa kaa'ame qorannaan keenya iddoon sun akka daangeffamu taasifame ragaa teeknikaa hunda bakka yakki itti raawwatame guyyaa 3-4 hool keessa taa'amee uummanni naannoollee bahee naannoon sun daangeffame
ragaawwan kana bakkee sanarraa funaanuudhaan itti deemame jechuudha. Poolisiin bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo galmeen abbaa alangaa waliin qoratan mana murtii olaanaa magaalaa Shaggariif dhiyaate. Manni murtiis ragaa bitaa fi mirgaa ilaaluudhaan dhaddacha tibbana waliin himatamaa Sobboqaa Dabalee jedhamu irratti hidhaa cima waggaa 23 akka adabamu murteesseera. Himatamaan kun yakka ittiin himatamee lamaanuu raawwachuusaa ragaan abbaa alangaa irratti mirkaneesse. Himatamaa kanaa fi fakkaattoota isaa hin barsiisaa, hin akeekkachiisaa jechuudhaan guyyaa harki isaa dhimma kanaaf qabame irraa kan shallagamu adabbii hidhaa cimaa waggaa 23tiin haa adabamu jechuudhaan bu'uura seera deemii falmii yakkaa keewwata 95tiin sagalee guutuudhaan adabbii murteessinee jirra. Yakki dhoksaan raawwatamu kamuu ija seeraa jalaa miliqee hafuu akka hin dandeenye murtiin kenname kun ragaadha. Murtiin kennamis gahaadha jedhu qorattoonni yakkaa gaafanne. Osoo ana ta'u kan jedhu sammuu isaa keessatti odoo maatii koo ta'u kan jedhu yoo kana kooti jedhee ittiin gallate ammas xiiqeffatee ittiin deemu taana yakka qoradheen baasee jechuu hin danda'u. Bakka ragaan hin argamne ragaan hin jiru jettee deebisuu hin dandeessu jechuudha. Yakka gurguddaa akka kanaa ofii geetiitti dhimmamtee gadi buutee baatee boolla meeqa keessa baateetu haqa namaa kana baasuu qabda jechuudha. Maaliif namni biraallee irraa barata. Tokko yakkamaa yakka akka kanaa dalageen deemu jechuudha. Maaliif haa qorataan akka kanaa jira waan ta'eef yakkoonni lakka akka kanatti ciminaan raawwatamanillee hin baay'ee dhugaan namaa hin baay'ee kan jedhu keessa namaa jira waan ta'eef tokko xiiqeeffachuu qaba gareen qorataa sana jechuun barbaade. Xiiqeeffachuu, onneeffachuu argachuun qaba. Amma bakka hin argamu jedhee duursa of doomsuun argachuun qaba. Irrangaa dhugaan hin baay'ee haaqni hin baay'ee kan jedhu watti deemne haqa irratti immoo waaqnis nama gargaara waan ta'eef waaqa qabattee dhugaa namaaf dhiigni namaa waaqaatii waan ta'eef itti duukaa buutee qorachuu sirraa eeggamaa. Xiiqeeffachuu bakka onneeffachuu qabda kan jedhuun qaba jechuudha. Hojiin poolisii nijoon humna keenyaan ittisuu miti. Hawaasni ijaaramee borus karaa adda addaatiin heeruu kennuudhaan yakka dhokataa akkasii kana hawan nama biratti galu karaa adda addaatiin saaxilee dabarsee qaama seeraa kennuun kun cimee itti fufuu akka inni danda'u. Bu'aan isaa immoo sadarkaa kanatti rakkoon uumamee bahuu akka hin dandeenye karaan itti argisiisu hawaasni keenya hojii amma jalqabeen cimina amma jiruun bu'aa gurguddaa galmeessisaa jiru hojii uummanni keenya hojjeteen bakka hundatti deeggarsa poolisii kennu karaa adda addaatiin yakka ittisuu keessattis heeruu kennuun isaa yakka raawwatee miliqis dafanii akka inni saaxilamu gochuutti karaan jalqabame kun waan gaarii waan ta'eef cimsinee uummanni keenya kana beekee itti deemuu qaba. Bakka ragaan hin jirretti ta'uu danda'a, halkan da'oo godhatee ta'uu danda'a, waan garaagaraa fayyadamee ta'uu danda'a. Deemee garuu yakka raawwatee ija seeraa jalaa miliquu akka hin dandeenye fi boruuftaa murtee akka argachuu qabu baree yakka irraa akka of qusatu jedha. Shakkamtoonnis karaa adda addaatiin gurmaa'ee faayidaa malee argachuudhaaf karaa adda addaa qaxxaamura deemu kun seera jalaa bahuu akka hin dandeenye sirriitti hubatee irraa of qusachuu. Adeemsa hojjetanii argachuudhaaf qixa kanatti dhufuun barbaachisaa waan ta'eef shakkamaan illee hawaasni keenyas ijaaramee karaa adda addaatiin deemu kun yakka hedduu akka inni saaxilamaa akka inni jiru yakka raawwatanis bahuu akka hin dandeenye argisiisee waan jiruuf kanarraas of qusachuu akka qabu sirriitti beekuun barbaachisaa akka ta'e nullee xiiqii kanaatiin uummata keenya ijaarree wajjin socho'uun barbaachisaa kan jedhu yaada qaba. Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo magaalichatti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi nageenya mirkaneessuuf hojiin hojjetaa jiran fakkeenyummaa gaarii waan qabuuf cimee itti fufuu qabaa jenna. Horaa bulaa.